Akkam jirtu abdiidha miiltota eegirraa chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Kutaa kana keessatti wanti nu wajjin ilaallu nested loopidha. Nested loopii jechuun loopii tokko keessatti loopii biraa hojjechuu jechuudha. Nested loopii kana immoo wantoota gurguddaa nuun keessatti ilaallu 2 dimension array faa keessatti waliin ilaalla. Gara saatti seenna script isaa gara barreessutti seenna. Fakkeenyaaf gabaabaamatti jechuudha. For loopii tokkon qabama akkuma mul'atu kanatti jechuudha. For loopii kana keessatti maal gochuu barbaade for loopii kan biraananii eda'uu barbaade jechuudha. Kanaaf iyyuu i kiyya 0 dha, i kiyya less than 4 ya ta'u i++ jechuudha. Kun gaama maalidha? Loopii jalqabaadha jechuudha. Kuni loopii tokkodha jechuudha. Erga kana ta'e booddee ammas keessatti ammas maal hin jedha for loopii kan biraan godha jechuudha. For loopii kan biraa erga godhee booddee as keessatti maal hin jedha variable kana gara jeetan jijjiiraa kana si jeetan jijjiiraa jeen keenya immoo leezaan si meeqadha 3 dha jechuudha. Kana erga goone booddee j++ jenna bakka kanatti jechuudha. Amma gaanni kun immoo loopii isa meeqaffaadha? Loopii isa lammaffaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu maalan godhe jechuudha nested loopidha jechuudha. Wanti kun wanta keessatti argaa jirtan jechuudha. Kana erga godhee booddee immoo wanta achi keessa jiru yookaan immoo value I fi value j kan ni baasu gochuudhaafi right jedheen bakka kanatti maalan godhe jechuudha. Value lamaan isaanii akka inni baasuu fi jalqaba irratti value I akka ba'uun godha jechuudha. Value I meeqadha isa jedhuu fi bakka kanatti concatenation fayyadamne jechuudha. I jedha jechuudha. Kana booddee ammas concatenation fayyadamne gatii j immoo akkas goone maal goone jechuudha. J jenna jechuudha. Kana booddee save jenna jechuudha. Amma gaa kana jechuun maal jechuudha? Loopii tokko keessatti loopii biraa goonerra jechuudha. Goonu iyyuu malee amma gaa maalidha as keessaa wanti isin hubachuu qabdanii yeroo inni tokko si'a tokko execute ta'u amma fakkeenyaaf i keenya 0 dha, 0 immoo irra xiqqaa 4 dha. Kun turuu sababii ta'ee fi gara isa kanaatti dhumna jechuudha. Gara isa kanaa yeroo dhumnu immoo amma gaa wanti isin hubachuu qabdanii i keenya 0 dha jechuudha. Kana erga ta'e booddee maal jenna jeen keenya duwwaadha. Duwwaan immoo irra xiqqaa 3 dha jechuudha. Irra xiqqaa 3 erga ta'e immoo maal ta'a jechuudha? Gara kanaatti darbina jechuudha. Kanaaf iyyuu maaltu nuuf ba'a? i keenya isa 0 ta'ee fi jeen keenya ammas immoo meeqadha? 0 dha jechuudha. Kanatu nuuf ba'a jechuudha. Kana booddee amma bakka kanatti new line seensisa gaa akka inni sarararaa irratti ta'utti jechuudha. Breaking godha jechuudha. Kana erga goone booddee gaamma gaas keessatti maalidha wanti jiru? Jeen keenya amma 0 dha. Yeroo deebi'utti jeen keenya asii tokkoon edaama sababii ta'ee fi meeqadha? Jeen keenya tokko ta'a jechuudha. Tokko irra xiqqaa 3 dha jechuudha. Ammas isa kanatu ba'a jechuudha. Inni kun yeroo ba'u i keenya sila 0 dha jechuudha. Jeen keenya amma garuu meeqa ta'eera? Tokko ta'eera jechuudha. Amma yeroo deebi'utti immoo meeqa ta'a? Jeen keenya 2 ta'a jechuudha. 2 jechuun immoo 2 immoo irra xiqqaa 3 true dha jechuudha. Amma kanaafis immoo isa kanatu ba'a jechuudha. Kanaaf iyyuu i keenya amma 0 dhumadha. Sababiin isaa ol deebi'ee dhufee bakka kana hin geenye sababii ta'eef jechuudha. Garuu jeen keenya meeqadha? 2 dha jechuudha. Kana booddee jeen keenya 2 ta'e yeroo dhufnu jeen keenya meeqadha? 3 dha jechuudha. 3 immoo irra xiqqaa 3 yoo inni false dha. Kanaaf iyyuu loopii isa kana keessaa yookaan loopii isa keessa jiru keessaa ba'ee gara kam naqa? Gara isa kanaa dhaqee i keenya dabalaa jechuudha. I keenya 0 ture amma tokko ta'a jechuudha. Kana booddee i keenya tokko erga ta'e booddee immoo dhufee ammas maal godha? J keenya cheekii godha jechuudha. J keenya si'a meeqa cheekii ta'a jechuudha? Akkas silaa si'a 3 jechuudha. Kanaaf iyyuu gabaabaatti output isaa ilaallu akkuma argaa jirtanii kana fakkaata jechuudha. As gidduu space xiqqoo seensisna akka inni walirraa siqee mul'atutti jechuudha. Kana booddee yeroo i keenya 0 turetti jeen keenya 0 dha. Yeroo ammayyuu i keenya 0 turetti jeen keenya 1 dha. Kanaaf iyyuu loopiin inni keessaa yookaan inni kuni si'a meeqa execute ta'a jechuudha? Si'a 3 hojii isaa hojjeta jechuudha. Gabaabaatti kanadha jechuudha. Loopii tokko loopii biraa keessatti yeroo fayyadamnutti maal goona jechuudha? Maal jenna jechuudha? Nested loopii jenna jechuudha. Haala kanaanidha jechuudha wanti nuun goonu. Akka fakkeenyaatti fakkeenya tokko fudhadheen inni variable tokko lakkoofsan jedha fakkeenyaaf variable kun maalidha? Array dha jechuudha. Array kana keessatti immoo wanta story godhu maalidha? Bifa waanidhaanidha jechuudha. Bifa dimension 2 dimensionidhaanidha jechuudha. 2 dimension jechuun rowdhaa fi waanidhaan kan jiru jechuudha. Kolumaniidhaan kan jiru haala kanaanidha jechuudha. Akkaataanii waan isaati. Kan erga goone booddee ja'a bakka kana dhufnee fakkeenyaa fi jaara geenya 7 8 9 goona jechuudha. Kana goona gammas keessatti jechuudha. Kuni gamma maalidha? Variable yookaan immoo array tokkodha jechuudha.
elementoota array kana keessa jiran haala kamiinitu accessii gochuu dandeenya isa jedhu gaa ilaallaa jechuudha gaballeedhaan. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf document.write jennee bakka kanatti maqaan array keenyaa lakkoofsadha jechuudha. 0 2 dimension isa bitee fi haala kanaan goona jechuudha. Amma 00 yeroo ta'utti vaaliin kee meeqadha? tokkodha jechuudha. Sababiin isaa 00 kanadha jechuudha. 00 dha jechuudha. Fakkeenyaaf 01 yoo ta'e jechuudha. 01 yoo ta'e kanadha jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanaanidha jechuudha. Kan nuuni itti deemuun nurra jiraatu jechuudha. Inni jalqabaa kun roosaadha jechuudha. Tarreensaa isa kanadha jechuudha. Tarreen kun meeqadha jechuudha sitti duwwaadha jechuudha. Fakkeenyaaf tarreen kun immoo meeqa ta'a jechuudha? tokko ta'a jechuudha. Asii gadi yeroo akka rootti ilaallu immoo kun duwwaadha, kun tokkodha, kun lamadha jechuudha. Kanaaf iyyuu gabaabaatti inni kun immoo sadiidha jechuudha. Amma gabaabaatti isa kana dhiifne jechuudha. Maal goona fakkeenyaaf 5 accessii gochuu yoo barbaanne maal goona jechuudha. Roo meeqa faarra jira isa jedhu ilaalla jechuudha. Roo duwwaa, roo lammaffaa jechuudha. Inni kun roo lammaffaa jechuun immoo meeqa jechuudha? tokko jechuudha. Kanaaf iyyuu erga kana ta'e immoo kolumanii meeqa faarra jira? duwwaa tokko jechuudha. Kanaaf iyyuu tokko jechuun meeqa dhufa jechuudha? 5tu nuuf mul'ata jechuudha akkuma mul'atu kanatti. Kanadha jechuudha. Haala kanaan egaa amma gaanuun wanti nuun accessii gochuu barbaanne 2 dimension array kana kallattii hunda isaa waan godhuun gochuu barbaanne jechuudha. Kana jechuun for loop fayyadamuudhaan akkamittiin goonna isa jedhudha jechuudha. As keessatti variable tokkoon create godha, value isaa maalin jedha? 0 jedha jechuudha. Kana ergan godhee booddee maalin godha? Ayin kiyya leezaanii meeqadha? Roon sun meeqadha isa jedhu leengizii array kootii sanaa ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maalin jedha jechuudha? Leezaanii arrayin koo lakkoofsa kan jedhudha. Dootti leengiziidha jechuudha. Leengizii array kootiidha jechuudha. Arrayin koo immoo leengizii isaa meeqadha? 3dha jechuudha. 1 2 3 roowdhaanidha jechuudha. Kun maal isaadha? Roowsaadha jechuudha. Kana booddee ayin keenya maal ta'a jechuudha? Incrementii ta'a jechuudha. Loopicha keessatti. Kana erga goone booddee maalidha? Bakka kanatti ammas immoo maal goona jechuudha? For loopii kan biraa. Amma kanaaf kan roowdha. Kanaan immoo maal goona? Kolumanii accessii goona jechuudha. Kana gochuudhaaf ammas immoo maal goona bakka kanatti? Variable tokko create goona jechuudha. Variablein kun immoo maalidha? J dha jechuudha. Amma gaas keessatti J'n immoo value isaa meeqa gadidha? Amma value leengizii sanaan gadidha jechuudha. Leengizii isan amma accessii godhu sana yookaan immoo amma row sanaatiinidha jechuudha. Row sana leengizii isaatiinidha jechuudha. Kana jechuun rown kun leengizii isaa meeqadha? Kolumanii meeqa qaba jechuudha? Kolumanii 3 qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maalin jedha jechuudha? Maqaa arrayichaa dheeni amma aayidha jechuudha yookaan immoo amma kolumanii amma row sanaa irrattidha jechuudha kan inni hundaa jechuudha vaaliuun isaa. Erga kana ta'e booddee maal ta'a jechuudha? Jeen keenya immoo maal ta'a deema? Dabalaa deema yookaan immoo plus ta'a jechuudha. Kun egaa value isaatiin otoo hin taane maal isaatiinidha? Leengizii isaatiinidha jechuudha. Leengizii isaatiinidha jechuudha. Kana erga goone booddee bakka kanatti dhufne fakkeenyaaf display gochuu barbaanne sababii ta'ee fi document.write erga jennee booddee as keessatti gaa maalidha wanti nuun display gochuu barbaanne elementii sana roowdhaanidha jechuudha. Kanaaf iyyuu akkaataa row isaatiin jiruun sanaanidha jechuudha. Kana erga goone booddee kana display nuuf godha jechuudha. Haala kanaan amma yoo goone walumatti fufee lakkoofsota kana akka isaan jiranitti walumatti fufee nuuf baasa jechuudha. Amma fakkeenyaaf garuu kana gidduutti breakii gochuudhaaf maal goone jechuudha? Bakka kana dhufne document.write loopii isa duraa keessaa isa lammaffaa keessaa baane jechuudha. Isa jalqabaa keessatti deebine bakka kanatti maal goona jechuudha? Akka inni breakii ta'u goona jechuudha. Breakii goona. Kana booddee semikolon yeroo keenyutti 1 2 3dha. Tarreetti immoo 5 6dha. 7 4 5 6dha. Isa taasise immoo 7 8 9 jedha jechuudha. Haala kanaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Elementoota achi keessa jiranii tokko tokkoon accessii gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf breakii kana immoo fuune breakii kana bakka kanaa kaafne jechuudha. Utoo keessa finne immoo maal ta'a? Yoo jenne hundi isaa tarreedhaan gadi dhufa jechuudha. Sababiin isaa akkuma elementii tokko as keessaa accessii gooneeni breakii godha jechuudha. Kana fakkaataa kutaa itti aanu wal arginaa. Galatoomaa. Yaadaaf qeeqa qabdan immoo komentii gubbaa nuuf kaa'aa.